Yoo yaa harka fuunni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabachiniin jenna. Hooggantoonni ABO fi KFO Jaal Daawud Ibsaa fi Profeesar Marraa Guddinaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'atuudhaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa xalayaadhaan gaafatanii jiru. Gaafii Profeesar Marraa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa gaafatan irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa deebii akkamii laati? Akkasuma immoo maal irratti mari'achuudhaaf kan xalayaadhaan gaafatan? Akkuma isin hundi gartan manguddoon teenya takkaas Daawud Ibsaatii fi Mararaa Guddinaa Abiyyi wajji mari'annee dadhabnee Shimallisii wajji mari'annaa. Mee manguddoo teenya mariin gaariidha. Baga mari'attan marirraa abdii murachuun sirrii miti. Dhugaadha. Mari'attan. Mee mariin dheengadda hiltanin mari'attan. Ililli hoteelin mari'attan. Kan Abiyyi ibsa isin baasisiisee boodarra hayluu addunyaa isin qaceelchee hayluu addunyaa isin arrabse siyaasaa beeytanii isin mootummaa ce'umsaa tarrabbitti isin maraachisan jennaan siyaasaa beeytanii siyaasaan isin barsiisaa koottaa narraa koottaa khilaasii fudhadhaa hayluu addunyaa Oromoo yaadattan moo yaadanne meesha caayaa hooggansaa Oromoo keessatti yaa Daawit mee Abiyyi maal siin jedha bisodaadhu yaa boo baayoloojiinuu isin gaggeessuuf deemti nurraa afaaniin ussiin hin jenne sii dubbachuu jiru mee nama akkasii si tuffatu nama akkasii gassi buusu nama gartee maal gartee akkasii gassi cabsu san mee Oromoo burjaajeessuun maaliif barbaachise mee naan mee amma sadarkaa namni sheeyxaanticha kana wajji mari'attu jirra jirti Oromoo sadarkaa sheeyxaanticha kana akkamitti awwaallaa Oromiyaa akkam ijaarrachuu qabna sirna akkam ijaarrachuu qabna hayyu duree takka muummicha ministeera Jaawar Taayyee moo marroo godhachuu qabnaa jennee wal mari'achuu irra jirra malee isin sadarkaa xoorataa isin baafne akkamma Abiyyi gartee mana isin cufe kana mana isin cufneen keenyu siigalee san abadan hogganoota keenyallee waliin galu amma Jaal Marroo faan yoo mana isin cufnee akka Abiyyi gartee mana hidhaa si kaaye kana si keenya Abii Marroon faan yaada akkanaa qabaatan waa kana waliin galu bakka amaarri gartee isin shukkuume indazaan hojii zayita kana kun gartee qurxii tan isin afaani guuraa kun isin shukkuumaa salaam no Daawidiyye salaam no Marariyyee jee gartee isin tajaajilu sigale san isin kaayuudhaaf waadaa isin gallee jirraa jechuudha akka qabsaa'ota Oromoo qeeroo generation yaafi sigale akkamma Abiyyi ulaasi cufee hoggii fedhe ulaasi irraa banee kootu na wajji mari'adhu hoggii fedhe araarsoo biqilaasi kaasee booddii filannoo keessatti khasasaa jeeni si rakkisu kana wallaahi billaahi qabsaa'onni maangoo qabachuu deeman kun kana sin godhanii jechuudha ana sheekka abbutaa waadaa sii galaa jechuudha Oromoon burjaajeessin rabbi sodaadhu daawwin rabbiijii taa'e mararallee fuutee siitu olii gadiin deemu jira taa'e qabsoo Oromootis amma dura harka marachiisee gartee akka qanyuuri nyaatee qabsoo Oromoo fixee hayyoota guutuu fixee dhabamsiisee si taa'e jaarsana ni gaa goggogi qaanfadhuu taa'e biyya alaa tana guruupii manguddoo gateetti manzara ayyaatu jaartee gartee akka Jaawar xiqqeessan marroo xiqqeessan godhu jirtaame akka namni wal gahii gartee marroo biran dhayne godhu jirtaame akka namni woboon gargaarre godhu jirtaame obboleessa bar wanni si mari'achuu jiraniif anaa akkasii hima jarrisi wanniidha sigale wanni bar mari piippiin jechuu jirtuuf waan marroon dha'u jiruufi waan Jaawar maamma bar biyya alaatti itti muddu jiruufi waa takka wanni isin keessa jirtan hin qabdan dalaydanii dhugaadha gahee dhaaphaa Oromoorraa ijoollee isin guddiftanii dalagu jira sigale antana ta Oromummaa ta ilma keessanummaan isin kadhadhe diddan itti deema namni isin jalaa dubbatu illee hin jiru yoo piippiin isin jalaa dubbatte rifeensa kiyyarraa arraba buqqisa bar Oromiyaa keessa PPO humnaan aangorraa fudhatte malee mee isin hangana yaadani gaafa Tigraay jirtu gaafa Tigraay aangorra jirtu Tigraay keessa paartii mormituu takkallee sossootti dhiifti Oromiyaa keessa ni sossooti Amaara keessa ni sossooti Abiyyiis Oromiyaa keessa nam tokko isa maddii qalawjuutti hin dhiisu adeero tanaaf ijoolleen abdii murattee humnaan itti yaa'u jirti jechuudha Jaawarii qabi Taayyee qabi hayyoonni bebbeekamoon kun wanni gartee dirqiidhaan sheeyxaanticha buqqisuu malee funumaan hin jiru jedhanii wanni yaa'aniif tanaaf jechuudha Oromiyaa naaqooti jechuun jaartii ta'e ati itti fayyadami irraa gannaa ba'i yaanii sittiin ida'amaa jechuudha siigal Oromiyaan namichaaf jireenyaa bar Oromiyaa tana gartee gibira irraa guurrata Oromiyaa tana waraanatti oloofa
Oromiyaa tana gartee wadalaticha isaa irra kaayyatee wadaltichi isaa qabee nama rashanee fi qabeenya zarafee gartee taankii fi baankii kanatti gaazaan bita. Waan Oromiyaa keessaa saamanii xiyyitii waan Oromiyaa keessaa saamaniin xiyyitii bita. Mee akkamitti Oromiyaa keessatti gartee aangoo mootummaa ce'umsaa faan ijaaraa maal harkaa qabdaa mootummaa ce'umsaa si ijaara? Qawwee harkaa qabda? Mee maal harkaa qabda? Waraana kam ajaju jirta? Biyya tam jeequ jirta? Teetiifuu ulaa si cufanii mana teessee namni ulaa duubaan sirraa banee duubaan si qollofa. Maalii jecha namni mootummaa ce'umsaa si wajji ijaaramee naa? Mee maalii jecha? Please Oromoon burjaajeessin uummatan burjaajeessina. Dhiisaa way. Ijoollee qabsootti jirti. Gogi dhiisii fi marroodhaaf habaa'oo dhiisii fi. Atis jaarsana marara dhiisii fi jaawariif kaafa'oo. Ijoolleen isin xoorti. Mina aynan nagar ነው እንደዛ ነው አንተ ጆሮ አልሰራም አይ ከናው ለከሚቲ ስንቲም ምን ምንጭቁም ኦሮሚያ ተነዮ አንጎን ቆደ የተኔ ያደ ወኒ inni zarafu jiru oromiya gibira wonni inni dirqin irraa guuru jiru oromiya buusii milishaa jeekan inni gartee irraa guurachu jiru oromiya amaara irraa guuruu hin danda'u walaayita irraa naannoo takka irraa guuruu hin danda'u sigale kana okke masruufa isaa si baasaa fi naayi hanganallee yaadini leengadde ililli hoteelitti si yaame si mari'achiise maallaqa si kenne waraana galchii marroo hongeessi Ango siifin qoodaje waraana ati galchuu dadhabnaan haya beenu mootummaa ce'umsaa jaarrajii ibsa baasije ibsa si baasise hayluu addunyaa akka isin arrabsu hin goone mee mariin isin gaafa ililli gootan sun kan abbootii gadaa yaamne jaarsa warraa yaamne sheekotii yaamne abbootii amantii yaamne Oromoo yaadatan moo yaadatan kan waboonuu ibsa baafte sigale Marii ajaa'ibaa goone maal goone mitirqishoo goone walii gallee propozaala qopheessinee itti kennine biraan borummaa hayluu addunyaa gabbayeen communicationii mootummaa naannoo Oromiyaa gabbayee arrabsi sheeyxaantichi jee wadalticha gaddawalee wadalli ergamtuu nyagooti xiqqoo tanatti dawalee nyagichi qooqeen gabbayeen arrabsine manguddootan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada qobatan koomantiidhaan nu barreessaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.